Manni maree nageenyaa biyyoolessaa walgahii eebila tokko bara 2017 taa'een haala biyyoolessaa qaxanaa fi idil addunyaa qorateera. Itoophiyaan barootaaf cabiinsa siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiin ishee mudatee tureera. Yeroo ammaa cabiinsa kana keessaa bahuun gara badhaadhinaatti malaa jirti. Riiformiiwwan boccee hojiitti galchitee bu'aa buusaa jiru. Fudhatamni sadarkaa idil addunyaatti qabdu dabaleera. Faayidaa biyyoolessaa kabachiisuuf hojiin hojjetaa jirtus bu'aa buusaa jiraachuun kanaaf ragaadha. Dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa fi deeggartoota waliin marii godhameen deeggarsi gama faayinaansii fi dinagdeetiin argamaa jiru riiformii dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa mirkeessuuf shoora olaanaa taphateera. Jijjiiramoonni qabatamaan hojii misoomaa fi siyaasaan argaman imala nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabu. Nageenyi biyyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa dhufeera. Qorannoon mana marichaas jijjiirama kana agarsiiseera. Jijjiirama siyaasaa fi dinagdeen dabalatatti hojiileen nageenya akka fooyya'u taasisan jiru. Uummanni miidhaa fi darara waraanniif walitti bu'iinsi geessisuu hubachuudhaan warreen lolli akka ka'uuf yaalan dura dhaabbachuun isaan gafaa ture. Kutannoo fi murtoo mootummaan nagaa buusuuf sosochii gochaa tures akka sababa lammataatti kaasuun ni danda'ama. Sababa warreen naannoo Tigraay keessatti nagaan akka dhufu hin barbaanneen hamma barbaadame ta'uu baatus waraanni naannoo Tigraay ture karaa nagaan akka furamuuf hojiitti fufiinsaan mootummaan hojjetaa tureen uummanni Tigraay boqonnaa argateera. Waliigaltee nageenyaatiin hojiiwwan mootummaa akka eegalaman, hojiiwwan hawaasummaa fi dinagdee akka itti fufan, suphaawwan bu'uuraalee misoomaa cimanii akka itti fufan ta'eera. Naannolee Amaaraa fi Oromiyaattis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii hojjetameen bu'aan argameera. Hidhattoonni karaa nagaa filatanii galaniiru. Abbaan nagaa kan ta'e uummannis nageenya isaa eeggachuu jalqabeera. Ijaaramni qaamolee nageenyaa waliin jirus cimaa jira. Hojiiwwan misoomaa jalqabamanis akkaatuma karoorfamaniin hojjetamaa jiru. Naannolee biyyattii biroottis haalli nagaa fi tasgabbii fooyyee qabaachuu manni marichaa gadi fageenyaan qorateera. Kun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan haala qabatamaa naannawaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa hubachuun sochii hawaas dinagdee fi siyaasaa ilaalcha keessa galchuun badhaadhina yaadame milkeessuuf dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan adda ba'aniiru. Inni jalqabaa jaarraa 21ffaa keessaa dhimma ofii humnaan yookaan afaan qawween raawwachiifadha jedhanii warra yaadanidha. Isaan kun bifti isaanii adda addaa ta'u malee biyya keessaa fi ala jiru. Jarri kun naannoo isaanii naannoo biraarraa adda baasanii ilaaluu, mari'atanii dubbii fixuu hin fedhani. Saamicha, nama butanii maallaqa gaafachuu, daldala seeraan alaa gaggeessuu fi humnaan waan hunda raawwachuutti amanu. Yeroo tokko tokko immoo waliin badii raawwatu. Siyaasa seera qabeessa dawoo godhatanii hojii seeraan alaa hojjetu. Hoggantoonni aangoo irraa kaafaman mufatanii hawaasa shororkeessu. Amantaalee gidduutti garaagarummaa uumuun jeequmsa uumuuf yaalu. Qaamoleen lammataa kanneen bakkeewwan garaagaraa ta'anii diinota Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jiran waliin qindoomuun hojii mootummaa danquun oduuwwan sobaa tamsaasuun darara uummataa babal'isuu irratti yeroo isaanii gubanidha. Bakka hawaasni itti walitti qabamu manneen amantaa, manneen hojii fi bakkeewwan daldalaa keessa ta'anii gocha ammeenyaa isaanii raawwachuuf yaalu, shaqaxa dhoksuuf yaalu, kanaanis hanqina dhiyeessii uumu, dhiyeessii sharafa alaa daangessu, kontiroobaandii daldalu, namootaa fi meeshaalee waraanaas daddabarsu. Uummanni matta'aa fi gochawwan firoomaan wal fayyaduu fi hojimaata badaadhaan akka dararamu ittuma yaadanii hojjetu. Warri sadaffaan warra holola sobaa gaggeessanidha. Miidiyaa idilee fi hawaasummaa fayyadamuudhaan nagaa uummataa booressu. Yeroo dirree waraanaa irratti mo'aman gaafa shirri isaanii fashalaa'u, mootummaa waraanaa fi jeequmsaan kufu gaafa dhaban mala isaanii sadhumaa fayyadamaa jiru. Seenaa sobaa uumu, odeeffannoo sobaa facaasu, oduu sobaa uumu, oduu shororkeessummaas facaasu. Hojii dhaabbileen siyaasaa, bulchiinsaa fi nageenyaa uummata waliin qindoominaan hojjetaniin kaayyoon humnoota diigumsaa akka galma hin geenye taasisuun yaalii fi hawwiin isaanii akka fashalaa'u gochuun danda'ameera. Haalota nageenyaa biyyoolessaa kanaan alattis haalli idil addunyaa fi naannolee mana maree nageenyaatiin gadi fageenyaan qoratameera. Haalli dinagdee addunyaa waldhibdeen dabalaa dhufuun sochiin shororkeessummaa, jeeqamuun daandii daldalaa idil addunyaa, biyyoonni kufanii fi laafaa jiran jiraachuun, haleellaan saayibarii dabalaa dhufuun, qindoominni idil addunyaa dura ture diigamuun, qindoominni haaraan uumamuu fi dhiibbaa inni biyya keenya irratti fiduu danda'u bal'inaan irratti mari'atameera. Manni maree kuni kanarraa ka'uudhaanis kallattiiwwan itti aanan kaa'eera. Nageenyi fi tasgabbiin haalawwan siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa waliin walitti hidhamiinsa qabu. Bilchinni siyaasaa, guddinni dinagdee fi tasgabbiin hawaasummaa haalawwan nageenyaaf tasgabbii biyya tokkoo ni fooyyessu. Gama kanaan riiformiiwwan biyya keenyatti eegalamanii gara boqonnaa ratti ceessuun nurraa eegama. Oomishtummaa jajjabeessuu, riiformii siivil sarvisii yeroo fi sadarkaa qabametti hojiirra oolchuu, dargaggootaaf hojii uumuu fi bobbaasuu, daddabarsa shaqaxaa fi namaa caalmaatti saffisiisuu fi nagaa taasisuu, kontiroobaandii fi daldala seeraan alaa to'achuu, nageenya bu'uuraalee misoomaa, qaamolee nageenyaa fi uummataan dhufan mirkaneessuu, inisheetiiviiwwan eegalaman caalmaatti bu'a qabeessa taasisuu, hojiiwwan arfaasaa fi gannaa karooraa fi hooggansaan ga'umsuu, tajaajilawwan barnootaa fi fayyaa gama kamiinuu akka addaan hin cinne kan addaan citanis akka itti fufan taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo qooda fudhattoonni waloon gurmaa'anii fi waloon karoorsanii bu'aa barbaachisu akka fidan kallattiin kaawwameera. Rakkoolee bakkeewwan biyyattii garaagaraa keessatti mudatan karaa nagaan marii siyaasaan furuu fi sosochiin eegalame bu'aa argamsiisaa jira. Hojii kana bu'a qabeessa taasisuu fi mala aadaa dabalatee kanneen biroo hunda fayyadamuun barbaachisaadha. Qaamolee karaa nagaa filatanii dhufan kunuunsa barbaachisu taasisuu fi leenji'anii gara uummataatti akka makamanis hojjechuun barbaachisaadha. Gama biraan immoo filannoowwan nagaa cufanii fedhii isaanii humnaan raawwachuuf warreen socho'an irratti hojiin seera kabachiisuu eegalame cimee itti fufa.
humnoota baandaa diinota Itoophiyaa irraa ergamu fudhachuun biyya keessatti rakkoo uumuuf socho'an guyyaarraa gara guyyaatti ga'umsi isaanii dadhabaa fudhatamummaan isaaniis laafaa dhufeera. Maddi maallaqaa fi humna isaanis gogaa jira. Haa ta'u malee raawwatanii hanga badanitti hojiin seera kabachiisuu, filannoo nagaa fayyadamuu fi hawaasa dammaqsuus murteessaadha. Daandiin fedhii humnaa fi jeequmsaan raawwachuu fashalaa'eera. Bu'aa akka hin buusnes qabatamaan mul'ateera. Beekanis ta'e osoo hin beekin qaamoleen karaa kana filatan gara waltajjii yaada karaa nagaatti akka dhufan waamicha taasifna. Mootummaan har'as marii nagaaf qophaa'aa ta'uu irra deebiin mirkaneessina. Dhaabbileen nageenyaa nageenya biyyaa eegsisuuf wareegama kaffalaa jiraniif manni marichaa dinqisiifannaa qaba. Badhaadhinni hunda galeessi biyya keenyaa hanga mirkanaa'uttis gocha gootummaa eegaltan akka cimsitan irra deebiin imaanaa sanarra keenya. Hawaasni idil-addunyaa hojiiwwan nageenyaa fi misoomaa Itoophiyaan hojjetaa jirtuuf deeggarsaa fi jijjiirama galmeessaa jiruuf beekamtii kennuuf shoora taphateef manni marichaa ni galateeffata. Itoophiyaan sadarkaa naannawaa ardichaa fi idil-addunyaatti nageenya mirkaneessuuf gahee olaanaa qabaataa turtee fi amma qabdu hubachuun hawaasni idil-addunyaa deeggarsa isaa hunda galeessa ta'e cimsee akka itti fufuu waamicha keenya dhiyeessina. Badhaadhinni biyya keenyaa waan hafu miti. Jalqabarraa eegalee bu'aawwan argaman kanuma ragaa ba'u. Riiformiiwwanii fi karoorri addaa yookaan inisheetiiviin bu'aa buusaa jiru. Qormaatileen darbaa kan gunnuunfamanii kamaa rakkoowwanis furamaa jiru. Shoorri Itoophiyaan sadarkaa naannawaa ardichaa fi idil-addunyaatti qabdus cimaa dhufeera. Mana maree nageenya biyyoolessaa eebila 1 bara 2017 Finfinnee.